nagarra caaluu naga waaqayyo siniidhaaf abaayatu hordoftoota qidduu YouTube mara keessan sinin jecha egaa guyyaa kaleessa jechuudha wanta hokkisaa ta'ee wanta dubbachuufis ilaaluufis dhaga'uudhaafis nama jibbisiisu tokko mandara Abrahaamii fi Ermeelaatti ta'eetu jira jechuudha. Keessattuu yeroo tokko beektu sareeni nama harkaa nyaatteetu nama nyaatti kan jedhamu dhugumadha. Abeelii obboleessa fakkaatee Ruutaatti siqee Ruutaa wajjinidhaanii gaariis yaraas gaddas gammachuus dabarsee har'a garuu lafa siif hin taane iddoo siif hin taane lafa jaalalli kabaja hin qabne hin dhaabbatiin kan si jaalatu jira kan si kabaju jira jechuudhaani namicha haadha manaa qabu dhalli dhalatee reefu guyyaa 29 ga'uu jalaa fuudhanii dubartii biraatidhaa fi kennaa yookiin immoo fuusisaa jiru jechuudha. Kunini dhugaa dubbachuudhaa fi nama baay'ee kan lolchiise nama baay'ee kan dallansiisedha jechuudha. Wanti akkanaa kuni in ta'u sababni immoo Ruutaan dubbii dubbattee akkasumas illee jechoota jettee sila wal dhabanii fi sin immoo araara buusuu dhiistanii walitti araarsuu dhiistaniitu lola isaanii kana baay'istanii fageessitanii namoota gidduu galchitanii amma siif hin taatuyyuu enda'umiyyuu shiin jettanitti jechuudha. Akkamittiidhaanii kaleessa waggoota 2 waggoota 3 waliin dhufuu danda'anii lollootuma jiru wal kabajaniitidha. Akkasumas immoo namoonni tokko silaa Ruutaan jaalala gaafattee fi jettaniitu jechuudha. Isa kana irratti gaa'ii homaa gochuu hin danda'amu yeroo simmeetii ofii qabuu dadhabanidha. Garuu akka kootti dhugaa dubbachuudhaa fi etoodhuma dhiirrumti dubartii gaafatee kabaja qabdi dubartiinis beektuu Abrahaam argitaniitti yoo ta'e na jala guguuftee hojjannaa miila kootii barbaaddeetii boocheeti kan na argatte jedheetu dorsisaa ta'u jira jechuudha gaa'ii. Haa ta'u malee baay'ee nama gaddisiisa. Akkasumas dhuguma Ermeelaa fi Abrahaam adda baaniiru irraa fagaateera jireenya ishee keessa baheera jettanii yaaddu isin Abrahaam hin baane. Osoo baay'ee ta'ee iddoo sanatti argamee akkamittiin akkasitti kolfee akkasitti gammadee jechuudha. Isa biraaniyyuu ati yoo naa kabajuu baatteeyyuu isaanii 50 galee fi hordoftoota 50 baazawee jechuudha. Si jaalatanii wanta si hordofan sitti fakkaateen Ermeelaa qaalluun kan ishiin beektu kan namaa qunaarteedhaan dhugaan siin jedhenna. Na jaalattanii maal taatanii jedhanii namni si jaalatteeyyuu hin jiru namni si deeggaruyyuu hin jiru fakkaattota akka keessanii seexan akka keessanii yoo ta'e malee jechuudha. Sini dhokattanii osoo hin taane ifaan ifatti nama nyaachaa jirtu dhugaan siniin jedhe. Mee akkamittiidhaan maali akkamitti yaadamame kun yaadama itti yaadame osoo mana koo seenee ho'edha osoo riyaa koo gidduu seenee ho'edha asirratti ani barumsa guddaan baradhe jireenya Ruutaa kana keessatti jechuudha. Hiriyaan akkanaan barbaachifne dhugaan siniin jedhe. Hiriyaan didduu gaa'ela keetii didduu jireenya keetii kuffistuu jireenya keetii akka taate hubadhu asirratti. Keessattuu shamarran biyya Arabaa keessa jirtanii hiriyaa akkanaa qabdu taanaan hiriyaa gaa'elaa qabdu taanaan hiriyaa kee dubaraatiif jechuudha lakkoofsa bilbilaas akka hin kennineef. Abadan nama sanaadhaani deebi'ee galee argadha jettee iyyaadeen hin argattuuni hin argattu si jala garagalteetu kiyyoo si kiyyeessitee ittiin xalaftee si kuffiftee ati boruun boocha jechuudha. Hin boocha bakka waan gootu waan hin qabneef jechuudha. Kinoo Ruutaan osoo wajjin hin jirtu osoo lakkii amala kee kana sirreeffadhu abbaa manaa ta'ii jabaadhu dhaabadhu osoo jettu isni bakka dubartii jala hiriyaa jala kaachuudhaanii kaniin akkas ta'e jechuudha. Namni tokko haadha abbaa manaa gaafa godhate yookiin immoo haadha manaa gaafa godhate hiriyaa isaa xiqqeeffachaa dhufa. Hiriyaa isaa xinneessaa dhufa. Waan hundumayyuu dhiisee gara mana isaa gara gaa'ela isaa ta'a jechuudha. Abrahaam garuu akkas miti. Ruutaan kan barbaaddu hiriyaa dhaabii hiriyaan tan irraa fagaadhette inni fagaadhu jedhe. Ganaayyuu balleessaa ishirra barbaadanii karaa ittiin ishirraa fagaatan jechuudha kanii isaan barbaadan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf isa ani ati bee baga gammadinaan jennaani
miseejiidhaanii baga gammadde siin hin jenne baga si gammachiise siin hin jenne argitanii achitti maal jedhe adda baaneera asitti immoo dhufe miseejiidhaan immoo baga geesse baga 50 geesse asayyuu ani immoo gaafate 100 guutte adda baabayii daandii irrattan siif kabajaa haadha manaa kee ishii si dhalte kabaji dura ishii dhala baattee jirtu kabaji Abrahaam galanne targattu dhugaan siin jedhe tokko illee hin jiru anamma Abrahaamiif kan sodaadhe maal akka ta'e beektu qabeenya inni horate kana waaqayyo dallane akka harkaan fuune isa dhugaan siin jedha harkaa akka hin fudhamne jechuudha namni hanga kanaatti wallaala guyyaa gammachuu keetiiti guyyaa haddaati waan tokko sodaatiin himadhu dubbadhu achi keessatti jechuudha ani kanin viidiyoo sana keessatti ilaalaa ture bucheedha jechuudha namni haala buchee ilaalcha isaa hubate jettu eena yaada jechuudha na akkaataan inni ta'aa ture jechuudha hundi isaanii immoo jechuudha abaddaan hundi isaanii hin fakkeessu asiin Ruutaa fakkaatu asiin Abrahaam fakkaatu asiin Hermeelaa fakkaatu maachitti jechuudha bakka sanatti ani bucheerraa eegeen ture beektu keekii sana walitti galabbaxee biraa deema jedhee eegaan ture jechuudha iyyuu ni tuttulee nu wayii zimmi'eetuma jechuudha na otoon ishee ta'ee jaalallee Abrahaamii naqabe jettu sana dhiistee soo galtee xiqqilli jettee raftee isatu faayidaa isheedhaa qaba ture jechuudha gaat amma ta'ee salphina kan hundumaa margatu abaarsa kan hundumaa namni mee jechuudha isaan dhiqe hin dhiqeen inni dhugaan siniin jedha abeel fa'i hin dhiqame jechuudha bazawi abeel maal akka jedhe beektu biti yeroo tokko jechuudha abaarseedhe nama hin balleessu nama guddisaa jedhe ani immoo abaarsi eenyuyyuu hin guddisu nama xiqqeessa malee abaarsi gufuu namatti ta'a har'a simboo qabda ta'uu danda'a baqa waan hundumtiyyuu wanta sii ta'e sitti fakkaata baru garuu kan akka kee darbatamu hin jiru kan ol si qabullee hin jiru jechuudhaati ajaa'ibam ija isaanii qaban eegaa fiffidanii eegaa gagammachiisanii sinii tokko eegaa baay'ee gammaddanii hin beektu miti Abrahaamata akka qophicha achitti qophaa'e Hermeelaanis hin beektu maal jette maal waa akka waan haaraa ta'ee ija qaqqabdanii fiffidumee walii galtanii miti kan achi deemtan qopheessinaa bareedii koottu carqii adii ta'e qamisii ta'e uffadhuuti jettuun sittu maxaa fi borumee Abeelii fi buraan kun jechuudha boru paantii isheen hidhattu infiltuu fi kuni infiltuu dhugaan siniin jedhe kan uffadhu sana godhi jechuun keessa waan hin oolledha siqoo immoo ani kan siniin jedhu sinii Hermeelaan kan akkatti sin tuffattee namicha abbaa manaa qabu kan haadha manaa qabu kan jaalatte jechuudha sinirra hin jiruu sinirraa gadi rarra'u sin dhiira miti ani kun gaaffinatti ta'e marmaraan akka irratti geggeeffamuun barbaadani Abeelii fi buraa sana irratti jechuudha irra hin jiru moo irraa muranii irraa kutamu safuudhaaf dhugaa rabbii ammas hin jechuudha tooftaan Abrahaam tolfatee dhufee jechuudha Ruutaan akka abaaramtuuf yaadee dhufee ture garuu dubbiin gara isaatti garagalte dhugaan siniin jedhe mucaanatti kenni dhugaafanni jedhe sana dubbii galabbaxuuf ture itti galabbatame garuu jechuudha ajaa'iba har'ammoo jechuudha gaa achitti gaa Abrahaamii sin jaaladha sin kabajaa na ija koo keessa ilaalii na ilaalii jechaa turte inni immoo har'anaa gumkeetii si dhukkubamoo fayyumamoo jechaa kan inni ture jechuudha boodarra na ilaali ija keessaa jetteen kaa fixixxedhee ija keessa iddoo inni itti ilaalee jira qo'aani kan hin jedhu inde an akkasitti ibsadheen beekusa dhugaan siniin jedhe inde maa jechuudha qo'e akkasitti nama gaafatu moo dhugaa rabbi baguma kanan arginanii dhugaan siniin jedhe garuu akkasitti ayyumoo naan galle sin akkasitti gaafataniitu hin gaafanne shamarreen biyya arabaa jirtan hundi keessaniyyuu dhugaan siniin jedhe akka dingataa wayii bilbilaan ta'uu danda'a karaa namaa ta'uu danda'a malee fixixxi jettanii kan gaafatan jirtu yaaduan iyyaadu suni meeyyuu waan ta'e duje ishiirra jira ilaalaa miti isa dhugaan siniin jedhe
dubartiin tokko akkatti ilaalaa fixixxi jecha akkas hin jettu karaa ta'e karaa namaa karaa maaliiti malee ishiin kun addabaabayitti jalqabayyuu Abrahaam akka ishiin isa jaalattu hin beekaa innis ishii jaalataa dhuguun fayyaa qabda malee jechuudha sana booddee gadhaayii booda akkas naanna'ee achi naanna'ee jechuudha ni yuran jira sodaadhe dhugaa sanii jechuudha aftaan asuma taa'ee jechuudha sana booda jechuudha edda sin jaaladha sin kabajadda jettee afaqirraallo yamirraano inna achirratti dhaabbate jechuudha egaa sin jaaladha bakka hin jettee sanarratti dhaabbate hunduyyuu hin beekaa homtuu namni na mana hin jiru achitti qaxxeelee dhaabbate har'a galgalammoo itti fufaa yookiin lakki jedheet achitti isaan gatee biraa deema jechuudha kuni nagaa miti baazawwee nagaa miti siniin jechuun jaaladha abeel keessa immoo jechuudha dhugaan siniin jedhe utubaa ta'ee jechuudha wanta ta'e keessa dhaabateetu jira malee mucaan kuni nagaadha jedhee yaadu nakkatti naasa'u jechuudha rakkoo wayii qaba natti fakkaate naa wayin demoo gubboo nyaatantu akkas godha obsa ila ganaadha dhugaan siniin jedhe hordoftoota ganee laffa lama waan gadi yaa'u baay'eetu jira isa dhugaan siniin jedhe jechuudha waan baay'eetu jira dhimma mucaa sana faana iyyuu wal qabatee waan baay'eetu jira ani viidiyootu dheerata malee jechuudha nama qitii fi eenyu maqaan isaa faranjuun kaleessa haasawaniiru jechuudha waan baay'eetu jira jechuudha kanaaf roottan ammayyuu of eeggachuu qabdi innaa dammoo wanti hundumtiyyuu garuma Abrahaamitti deebi'aa jira isa kana siniin jechuun jaaladhame maayinni ijoo biyya arabaa keessatti sin teessisuu dadhabsiiste na goftaan ko sinaa eebbisuu siniin jechuun jaaladha kaayee kun nama raffisaa jaalala miti kuni jinniitu ishii qabe malee siniin jechuun jaaladhaayee qeddoo YouTube immoo subscribe like gochuudhaanii daalattiyee mana madaamii jajjabeessaa cal jettanii dhiistanii biran darbiin asiniin jedha amisiu baay'ee si jala